dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsi 19 akka kana jedha. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'u gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan aareffamu akka isinii fiduuf Yesuus Masicha isa duraan dursee isiniif qopheessee tures akka isiniif erguuf deebi'aa. Durumaa jalqabee Waaqayyo afaan qulqulloota raajota isaatiin dubbachaa kan ture raawwatee hundumaa hamma iddootti deebisutti garuu Yesuus Waaqa irra turuun isaaf hin ta'a. Ameen. Ameen. Kutaa kan biraan itti daballee dubbisna. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 2 dubbisa. Yohaannis 14:2. Akka jedha. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuuf nan adeemaa. Ameen. Guyyaa irraa sagalee walii wajjiniin ilaallu deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa yookaan dhuma barichaa isa jedhu jalqabna. Deebi'ee dhufuusa. Gaafa akka jennu gaafa waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa dubbannu namni baay'een hinna. Baay'een immoo sodaata. Baay'een hin roqoma. Natti farada'e. Deebi'ee dhufuu gooftaa jenne gaafa barannu garuu akkasiin gammaddan nan barbaada. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kiristaanni waldaa kiristaanaa keessa taa'ee sagantaa keessa taa'ee namni sagantaa keessa taa'ee waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa gaafa dhaga'u aaru yookaan gaddu kiristaana sirrii miti. Kiristaanni sirriin gaafa waa'een deebi'ee dhufuu gooftaatti lallabamu yookaan barsiifamu nama baay'ee gammadu ta'uu qaba. Isa duraa Phexros boqonnaan 4 boqonnaan 1 lakkoofsi 4 abdii keessan isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jiru akka fudhattan godhameera jedhan. Inni immoo maaloodha? Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemne jedha. Abdiin keenya inni guddaan maaloodha? Abdiin kiristaanotaa yookaan boqonnaa warra Waaqayyootti amanatanii maa inni? Waa lama. Tokko deebi'ee dhufuu isaati. Lammaffaan dhaaltuu mootummaa isaa ta'uu keenya. Kanaa ol gammachuu biraa hin qabnu. Na dhaggeeffadhaame. Nan beeka sagantaa kana keessa namoota gurguddaa, lubboota gurguddootu jira, paasteroota jira, namoota Waaqayyoo gurguddootu na caalaa barsiisuu dubbachuu kan danda'an. Anis irraa barachaa kan ture abboota keenyatu jira. Haa ta'uuti har'a immoo Waaqayyo karaa kanaanis dubbii qaba. Yeroo namni waan diigamu tokko duukaa fi yeroo namni wanta gatii hin qabne mataa jiru sittan hima abdiin kee jiraata. Inni jiraataan sun Yesuus deebi'ee hin dhufa. Haleluuyaa. Namoonni baay'een gaafa deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuusiin itti lallabdan shook ta'u yookaan hin yaadda'u, hin cannaqamu, hin dhiphatu. Deebi'ee dhufuu gooftaa abaarsatti fakkaata. Dha'uudhaan wanta inni dhufu itti fakkaata. Si dha'uuf hin dhufu. Si simachuudhaaf dhufa. Si butuudhaaf dhufa. Si haaressuuf dhufa. Eenyummaa kee jijjiiruuf baasirraa buusu dhibee keessirraa cabsuudhaaf dhufa. Deebi'ee dhufuu gooftaa akkamitti eegaa jirtu? Qophooftaniitu qophaa'eeraan. Manni koo qophaa'eera. Manni kee qophaa'eera. Utuu tajaajiltuu qophoofteetta sababnatti gammadummaa inni.
Wanti baay'ee si gammachiisu arramaanni. Waan ijaarratteefi, waan bitatteefi, waan gaa'ila qabnuufi. Kanaa gammachuun keenya. Inni baay'ee nu gammachiisu hidhaan keenya kateera jennee kan nuti hafuura fudhannu deebi'ee dhufuu isaati. Haleluuyaa. Asaan keenya maal ta'uu qaba? Maranaata jechuu qabna. Maranaata. Firoota koo isinitti himu. Buloota koo. Utuma isin dhukkubuu gaafa deebi'ee dhufuusaa yaadattanii gammadaniidhaan keessan dhukkubi sun isinirraa harca'a. Sirraa bu'aa. Hin hiikamta bakka. Abdiin kiristaanota inni guddaan isa kana. Kiristoos maal jedhee? Ani jedheen. Ani wangeela Yohaannis boqonnaa 14:2 abbaa koo bira iddootu jira. Iddoon isinii qopheessuu deema. Utuu iddoon hin jiru ta'e isinitti himan ture ani Yesuus. Ati iddoo qabda. Iddoo bara baraan nattee keessa jira. Iddoon hin jiru. Iddoon hin jiru. Gaafa itti gammaduun sirra jiraatu gaafa kana dhageessu. Gaafi nuti galateeffachuu qabnu gaafa kana dhageenyuudha. Haleluuyaa. Sammuu nama hundumaa keessaa kun badeera. Akkaataan nuti itti dhufaatii gooftaa eegaa jirru naan galu egaan. Akkaataa namoonni dhufaatii gooftaa itti eegan hin galu. Namni gaafa waldaa keessaa waa'ee lamma deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuusiin gaafa dhufan wayyoo irdeetaa biyya Itoophiyaa kana. Wayyoo hin callaqamu ija isaanii sarara kaatanii jiran waan irra uffatan, waan irra nyaatan, waan irra dhugan irra. Eenyuun iyyuu dabalate warra tajaajilus ta'e warra maalis ta'e sammuun namaa dhimma jireenya bara baraarraa fagaateera. Achi siqeera. Dagateera. Waaqayyommoo wanti inni sii qopheesse iitakuu zaman di piraatono chilo raklaabara diyoosdha. Wanti sii qophaa'e inni guddaan mootummaa tokkotu sii qophaa'ee jira. Dhaala tokkotu sii qophaa'ee jira. Waan haaraa tokkotu sii qophaa'ee jira. Mootummaati bara baraan keessa jiraattu. Biyyaati bara baraan dhufee jettee keessa jiraattu. Dikoozi libatii sandaluu kiraaba goonaasya. Wanti tarra ilaaltu kun isa kana si dhagachiisuun irra hin jiraatu boleetti. Wanti tarra dhaggeeffattu kun isa kana si akkatti dagattu gochuun irra hin jiraatu. Inni maaloodha nan dhufa jedhe sun Yesuus ulfinaan dhufa. Abdii keessan isarra akkasin geettanan barbaadamu. Gammadanii akkasin isa eeggattanan barbaadamu. Haalleluuyaa. Abdii keessan gara sanatti akkasin buttan. Har'a saayitii kana yeroo sagalee kana dhageenyu kaasnee baay'ee wanti nuti eeggachuu qabnu, wanti nuti baay'eetti qophaa'uu qabnu isa akka ta'uu qabu. Isa kanan isin yaadachiisuu barbaada. Si dha'uudhaaf dhufan, si miidhuudhaaf dhufan, si qaluudhaaf dhufan, si abaaruudhaaf dhufan. Si hiikuudhaaf dhufa. Misiraachoon sitti hima. Hidhaa kanarraa hiikkatta gaafanni si dhufu. Maaloodha dheebuun keenya? Maaloodha fedhiin keenya? Maal barbaada garaan keenya? Maaloo mee akkamitti heddu? Waggaa 20 kan turtan waldaa keessa, waggaa 5, waggaa 10 kan turtan, waggoota muraasas gooftaa bira kan jiraatan. Mee maaliidha? Mee maaltu si gammachiisa waldaa keessaa? Biyyi lafaa kun wantoota nu gammachiisan guyyaadhaa gara guyyaatti nu qopheessuu hin danda'u. Hin danda'u. Bakka fedha keenyaan nu gahuu hin danda'u. Karaa tokko yoo guuttatte karaa tokko sitti hir'ata. Karaa tokko yoo hijaatte karaa tokko sitti diigama. Karaa tokko yoo gammadde karaa tokko gaddi. Sababni isaa biyyatu biyya lafaati. Biyyatti seexanni kufe. Misiraachoon isinitti hima. Iyesuus hin dhufaa. Yaamii firoota maaloo namni gaafa siree ciisu gaafa dhukkubsatu Yesuus hin dhufa yoo jedhe fayyaa. Dubbii dagatame haasaa humna qabu isa mana namaatii badeedha. Wanta guddaa isa mana tulluu galataa isa mana namaa keessaa diigame. Har'a garuu inni guddaan isa kana Maranaataa Yesuus hin dhufa. Dagateera namni. Deebi'ee dhufa. Maatiyoos boqonnaa 24
lakkoofsa tokko hanga 49 gaafa dubbifnu waa'ee dhufaatii Yesuus kanaa nutti. Ilaama gaafa dhaggeeffattanii namni sadarkaa garaagaraa yookaan isteeppii garaagaraa irra jira amma kiristaanummaa isaatti. Inni kaani baay'ee amana. Inni kaani galee fi dhaggeeffata wangeela. Inni kaan immoo hin galleef. Inni kaani waan xiqqoo keessaa fiiggachuu barbaada. Amma nuyi namoonni addana jara jirru kun isteeppii garaagaraa irra jira. Bakka nuti jirru beeka Waaqayyo. Sadarkaan isteeppiin nuyi waa'ee Waaqayyo nuu galee sadarkaan amantii keenyaa Waaqayyoof ifaadha. Beeka. Warri kaani gaafa kana dhaga'u na'u asuma keessa ammayyuu warri jiran innan dhufa jedhee jedhu wanti isaan baay'ee eegan ganaa ijaarrachuu gana waan biraa godhachuudha. Wanta guddaa ittiin fakkaatu namoota baay'eetiif dhufaatiin gooftaa wanta baay'ee eeggatamu ittiin fakkaatu. Namni dhufaatii gooftaa akka ayyaana masqalaattu eegaa jiru. Namoonni baay'een yookaan akkuma ayyaanota jiran keessaa akka ayyaana tokkotti namni eegaa jiru. Dhugumaan isinitti hima. Waldaa kiristaanaa keessaas hinceetaa gamaan baataa sii ta'eeraa harkaan qabatteettaa jedha. Oromoon gaafa mammaaku isa qooxii irraan fuudhaatti isa ukaa buuftee jedha. Isa harkaa buustee jedha. Mootummaa Waaqayyoo kan keenya. Namoonni baay'een mootummaa Waaqayyoo dagatan. Barsiisni baay'ee nama kanarraa nama fageesseera. Kan namni kana yaadanne godheera. Kan namni kana dagatu kan godhe waa'ee mootummaa Waaqayyoo akka namni dagatu kan godhe barsiisa baay'eedha. Barsiisota, lallabtoota waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabaan jiru. Egaa anaaf isiniif galgala kana warra biyya keessaa jiru galgala warra biyya garaagaraa jirtanii warra guyyaa ta'eef guyyaa kana isiniif deebi'een dhufa isiniin jedhaara Yesuus. Dhufaatiin isaa dhiyaateera. Akkasiin qophooftan barbaada. Ibsaa keessan akkasiin qopheeffattan barbaada. Yesuus gooftaadha. Deebi'ee dhufuu gooftaa yookaan dhufaatiin lammaffaa kun maa inni? Kiristaana maa inni? Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Waa'ee bara dhumaa gaafa kaasnu dhalachuu Yesuus Kiristoosii kaasee hamma bara ganaa inni deebi'ee dhufutti baroonni jiran jeneraalii bara dhumaati. Barri dhumaa dhalachuu Yesuus irraa kaasee baroonni jiran bara dhumaati. Amma yeroo nuti keessa jirru bara dhumaati. Hunda keenyaafuu barri kun bara dhumaati. Yoom irraa kaasee dhalachuu Yesuus irraa kaasee bara kakuu aaraa siin jenna. Bara waggaa araaraa siin jedhama. Bara dhumaa siin jedhama. Dhalachuu Yesuusii kaasee baroonni lakkaan hundi isaaniiyyuu bara dhumaati. Yeroo nuti keessa jirru namoonni baay'een barri dhumaa ganaadha jedhanii yeroo itti dubbatanidha. Bara dhumaa inni nu jennu dhalachuu Yesuus irraa kaasee baroota jiran hundi isaanii bara dhumaa keessatti ramadamu. Teoloojiyaansonni garaagaraa immoo waa'ee bara dhumaa kana bakka sadiitti qoodanii yeroo isaan itti dubbatantu jira. Haa ta'uuti macaafni qulqulluun garuu waa'ee bara dhumaa kana akka inni ayfurri Waaqayyo na keessa kaa'eetti waan Waaqayyo natti dubbate irraa isinitti dubbadha. Dhufaatiin lammaffaa yookaan deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii nuyi maayini. Siif maaloodha. Deebi'ee dhufuun gooftaa Yesuusii warra isa amanataniifi abdii isaanii isa guddicha. Qabxii tokko irratti kana qabadha. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuyi maaloodha. Abdii isa guddicha. Abdiin keenya inni guddicha namni na dhaggeeffattuu sittan himaa. Abdiin keenya guddaan
abdiin kee inni baay'ee guddaaf inni ol fagoon inni jabaan deebi'ee dhufu isaati. Dhufaatii gooftaati. Abdii kana caalu wanta kana caalaa guddaa hin qabduuti. Kiristaanni kana caalaa waan guddaa hin qabu. Kiristaanni dhufaatii yaabbiizana ki'idoos alabachikoo zamparadonaaniyaa. Gammachuun kiristaanaa inni guddaan dhufaatii isaati. Guddaadha kun Tiitoo boqonnaa 2:13 walii wajjin dubbisna. Nama keessa jiruufis abbaan argee dafee naa dubbisuu danda'a. Tiitoo boqonnaa 2:13 mee namni tokko abbaan argate dubbisu mee. Achumaanis abdiin keenya isa eebbifamaa fi ulfina isaa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sun Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenya. Ameen. Inni maal keenya? Isa guddichadha. Maamasi abriiliyaasiidha. Wanti guddaan ati qabdu laasa kana. Dhufaatiinsaa wanta guddaadha malee siif wanta guddaadha. Anaaf wanta guddaadha malee waan ani ittiin du'u miti. Waan ati ittiin abaaramtu miti. Waan ati itti salphattu miti. Guyyichi guyyaa salphina miti siif. Guyyichi guyyaa gaddaa miti siif. Guyyaa gammachuu, guyyaa wayyaa keessirraa qayyaramu, guyyaa ati dhagna haaraa uffattu toopaara diikaaloo bachiina. Ameen haleluuyaa. Abdiin keenya hinni guddaan isa kana laatti akuu zamaan dippiraatoona. Waan baay'ee si gammachiisuudha. Waan baay'ee eekamaa jiruudha. Sagalee Waaqayyoo kan jedha Roomaa keessa. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimman eeggachaa jiru jedha Loobasiyaa. Abdii keenya isa guddaadha, isa guddaadha. Mana ijaarrachuu miti. Konkolaataa bitachuu miti. Waan gara biraa godhachuu miti. Abdiin keenya guddaan isa kana. Maranaataa. Gaafas bu'aan ooltu. Gaafas gaddaan ooltu. Gaafa dhiphachaan ooltu. Tamantaan jettu gaafas. Yesuusiif galanni haa ta'u ameen jedha. Deebi'ee dhufa. Dhufaatiinsaa kiristaanotaaf maal inni jedhu abdicha isa guddaadha jechuudha. Iddoo ammaarra deebi'ee dubbisanii gara qabxii lammaffaa isinii kennuutti darba. Achumaanis abdii keenyaa isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni nuuf mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenya. Ameen. Kana qabna. Iyyaadayna. Warri qophaa'aa jirtan iyyaadayna. Biyya lafaa galagalee boora'ee waan barbaade ta'e abdiin keenya inni guddaan isa. Dhufaatiin lammaffaan kun waan akka tasaa wayii. Akka tasaati. Eenyullee kan hin beekne. Kanaaf maal gochuu qabna? Tokko abdii keenya isa guddaa kana fudhachuudhaaf qophaa'u. Lama abdii keenya isa guddaa kana isa akka tasaatti ta'u kana qophaa'u. Dhimmi mootummaa Waaqayyoo yeroo hundumaa waan qophii barbaadu.
yeroo hundumaa waan qophii barbaada. Qophaa'anii eeggachuu. Maatiyoos boqonnaa 25 gaafa dubbisnu waa'ee durboota kurnanii sana nutti fakkeenya warri shananii qodaa ibsaa isaanii keessa waan boba'utu jira. Waan boba'utu keessa jira. Waan ifu naqataniiru. Cuunfaa ejersaa qaba. Kan warra shanii duwwaadha. Dhirsi misirroo gaafatti dhufu isaanoon qophoomne. Asirraa immoo akka tasaati. Inni Maariqoos 13:32 dubbifanna. Wangeela Maariqoos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 baafadhaa. Nan dubbisaa. Yesuus itti fufee guyyicha sana yookiis yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollee kana hin beekan. Namni tokkollee kana hin beekan. Namni tokkollee kana hin beekan. Guyyichi guyyaa akkamiiti? Guyyaa irratti qophaa'amu osoo hin taane guyyaa akka tasaati. Har'a inni, bori inni, iftaan inni, yeroo biraan inni waan irratti qophoomnu qaba. Maaloo dharee akka tasaa. Kanaaf akka tasaa waan ta'eef qophaa'uun nurra jiraata. Qophiidha yeroo hundumaa eeggachuun. Deebi'ee dhufuu gooftaa yookaan dhufaatiin lammaffaa kun akka tasaati. Akka tasaa. Sababa akka tasaa ta'eef nummoo yeroo hundumaa isa kana gaafa biiroodhaan gaafa konkolaachisu, gaafa rannu, gaafa teenyu, gaafa nyaannu, gaafa waan garaa garaa goonu isa kana yaadachuun nurra jira. Amma wanti seexanni sammuu nama akka inni yaadanne barbaadu isa kana. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo namni akka inni yaadatu hin barbaadu seexan. Maaliif? Mootummaa Waaqayyoo dagate jennaan namoota mootummaa Waaqayyoo dagatan keessatti seexanni mootummaa mataa isaa hundeeffata waan ta'eef. Mootummaa mataa isaa hundeeffata waan ta'eef. Kanaafuu Yesuusin dhufa qophaa'aa. Yesuusin dhufa eeggadhaa. Yesuusin dhufa jabaadhaa. Dhufaatiin isaa kun immoo kiristaanotaaf abdicha isa guddaadha. Ni lammaffaan guyyaa akka tasaati waan akka tasaa isa mee utuu namni yaadin sarpiraayis nama godha. Utuuti rakkina kee keessa jirtu dhufee butee si baasa. Garuu qophaa eeggadhaa. Kana jabeesseen dubba. Qophaa Yesuusin dhufa. Qophaa Yesuusin dhufa. Guyyaa dhufaatii isaa kana namoonni argan namoota muraasa ta'uu danda'u. Atarii nutu dhaqataa tonni hin dhufin. Yeroo nati deemtu har'allee ta'uu danda'a. Yeroo nati isa bira dhaqxu har'allee ta'uu danda'a. Borillee ta'uu danda'a. Situn beeku malee inni beeka. Guyyaa akka tasaati isa jedhu kana warra itti dhufamutti hin beeku malee inni dhufu guyyicha beeka. Maal eegaa jirta? Maal yaadaa jirta? Maal qophooftee jirtaati? Qophaa'i. Yesuusin dhufa. Irriba keessa dammaqaa. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsi 11 akkas jedha.
yeroo itti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateeraa jedha. Yeroo itti dura amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera. Maanni fayyinni kun dhufaatii isaati. Yesuusin dhufaa. Yesuusin dhufaa. Maaltu dhufa gaafa sana guyyaa fayyina keessa dhumaa fayyina keetu guutuu siita. Haaleluyyaa. Nuti kana yaanofnedha. Yesuusin eeggachaa jirra. Abdii keenya eeggachaa jirra. Sagalee malakataa gaafa afuufamu amma libsuu ijaatti geeddara. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Dhufaatiin lammaffaa kuni kan hafamuu hin dandeenyedha. Qabxii sadaffaa hafamuu kan hin dandeenye dhufaatii dirqamaati. Hinaafuun dhufa. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irra jira. Hin dubbisna barnoota waan ta'eef. Isa lammaffaa isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa argeera lakkoofsa isaa bira ga'anii. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irra dubbiin jiru akka kana jedha. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni hin taa'u jedha. Naan maal ta'a? Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni hin taa'u. Kun dirqama waan ta'uuf jechuudha. Waan hafuuti. Kiristaanotaa fi mootummaa Waaqayyoo abdicha isa guddaadha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Egaa waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa yookaan waa'ee mootummaa Waaqayyoo erga ilaalle kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa immoo maali? Dhufaatiin lammaffaan abdii isa guddaadha. Inni lammaffaan dhufaatii akka tasaatii. Sadaffaan dhufaatii hafamuu hin dandeenyedha. Erga kana jennee booda kaayyoon isaa maali? Kaayyoo maaliitu jira? Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa maali? Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa inni tokkoffaan firdii kennuudhaaf. Warra kamiin? Warra jiraniif, warra du'aniif. Eenyuyyuu barcuma firdii dura dhaabata. Eenyuyyuu barcuma firdii dura dhaabatee firdii fudhata. Kana maalirraa arganna? Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1, hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 31, Isaayyaas 61 lakkoofsa 2. Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa warra jiranii, warra du'aniif firdii kenna. Warra du'aniif, warra jiraniif firdiitu kenna. Namatu ija hojii isaa argata gaafa sana. Gulaalliitu ta'a. Calalamuutu ta'a. Ibsa biraadha. Yoo ibsin immoo qamadiin gumbiitti gala. Inkirdaan immoo yookaan galabaan immoo garaa abiddaatti. Yesuus gooftaadha. Abdiin keenya inni guddaan isa kana. Kanaaf
guyyoota kana nuti waan hin beekneef maal gochuu qabna ree? Yeroo hundumaa qophoofnee eeggachuu. Yeroo hundumaa qophaa'utu nurra jiraata. Kiristaanni kana dhagachuu qaba. Gaafa faarfatu gaafa hojjetu. Gaafa maal jedhu gaafa maal jedhu. Yeroo hundumaa qophaa'uudha. Akkamitti qophoofna? Yaaddaa qophoofna. Namoonni baay'een akkuma dura isinitti dubbadha. Waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa yookaan waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa gaafa baratanii mataati isaanii ta'a. Namoota ijaan baankii irra galagalee fakkaatu. Hin gammadan. Haaleluyaan jedhan. Yaadda'u bakka. Na ajjeesa. Natti baradadha. No akkas miti. Dadhabbii keetu jesii godha. Kaayyoo isa uumamteef keessatti of argita. Mana siif ijaarame itti dhattee galta. Namni gaafa mana isaatti galu hin gammada malee hin gaddu. Namni gaafa mana mataa isaatti galu hin gammada. Baay'ee gammada. Isinillee kanatti gammaduutti isin irra jiraata. Dura dubbadheen ture. Kadhannaa namoota baay'ee wanti inni humna hin qabne mootummaa Waaqayyoo isa Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif kennetti hin gammadan. Harkatti rukutan. Naa dhufaa jira Yesuus. Maranaataa. Naa dhufaa jira Yesuus kan jedhanii hin eegan. Hin argatan. Itti hin gammadan. Wanti isaan itti gammadan buddeena nyaattaa, bishaan dhugdaa, mana ijaarrattaa, konkolaataa bitattaa, daa'ima godhattaa, wantoota kana waan biiftuu gadiiti. Arrasin ittan dubbadha maqaa Waaqayyootiin. Abdiin keessan inni guddaan dhufaatii isaati. Abdiin keenya inni guddaan waa lama. Kiristaanni abdii guddaa lama qaba. Tokko dhufaatii gooftaa, lammaffaa dhaaltuu mootummichaa ta'u. Kana caalaa wanti nu guutu hin jiru. Rivaayivaliin kana caalu hin jiru. Guutamni kana caalu hin jiru. Haareffamni kana caalu hin jiru. Inni kun yoo nu galee nuti namoota haaraa. Argitanitti yoo ta'e tajaajila baay'ee keessa dhimmi mootummaa Waaqayyoo ni. Mootummaa Waaqayyoo keessa immoo ganaadhaan itti galan har'ayyuu keessa jirra. Har'ayyuu jireenya keessa jirra. Fiixaan ba'a malee. Har'ayyuu immoo firdii jalaa baane. Kanaafan isinitti dubbadhe. Har'ayyuu immoo abaarsa jalaa baane. Namoonni baay'een argitanitti yoo ta'e taappellaa konfireensii garaagaraa si warra biyya keessa jirtan illee kana beektu warra biyya alaatiin beeku malee beekuu dhiisu dandeessu isin akka itti jirru egaa nuyi Waaqayyootu beeka. Abaarsa cabsuudhaaf taappellaa baay'ee argitan konfireensiin keenya guyyaa 5 guyyaa 7 guyyaa 8 ji'a tokkoof kan turu yoo ta'u sababni konfireensii keenya abaarsa cabsuudhaaf. No, akkasumatti abaarsi wanta cabeef konfireensiin hojjetamaa jira. Abaarsi Yesuusiin nurraa cabee. Maal eeggachaa jirra? Badhaasa keenya eeggachaa jirra. Haaleluyyaa. Gaafas gonfootu nuu kennama. Gammadaa warri har'a biyya lafaa kana keessatti sababa wangeela mootummaa Waaqayyoo gatii kaffalaa jirtan gammadaa gonfoo ulfinaatu jira dura keessa. Gammadaa badhaasatti gammadan tokkotu dura keessa jira. Libaara koolaara badii aboosiin dalaboo kiyya. Gammadaa dhiphinni keenya irraa kun raawwatamuudhaaf jira. Badhaasatu jira. Gammadiyaati. Baddi kaazii aloota rabashina muradiyaa. Wajahara tokko si tuwifama. Barcuma haaraa tokkotu si kaama. Hallelujah. Dhangaa tokko afeerraa tokkotu jira. Isa keessatti hirmatta. Cidha olichaatu si dura jira. Golaaraa badiina mokiraa balaba shunda labadiya. Cidha olichaatu jira. Hisimatamta. Cidha olichaatu jira. Harka rukutta. Yeroo faarfannaati. Yeroo gammachuuti. Isa kana nu gammachiisa. Cidha olichaa nu dura jira. Nuti sin hirmaanna cinicha keessatti fuwaamamne irra ni daabooraadiya. Akka kana qabdu beekaa garaan kee. Rakkina irraa kan hammataaf hin dhukkubsinati. Cidha guddaa tokko irratti waamamteetti. Baajati isaa immoo bu'eera. Herregi cidhicha irratti barbaachisu hunduu bu'eera. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Mee bakkuma jirtanitti galateeffadhaa Waaqayyoon. Cidhatti isin dura jira. Cidha olichaa irratti argamtan. Dibaaraa doonaa chiilaaroo kana mashiyaa. Wanta aduu gadii kanaan si goyyomsu. Wanta aduu gadii kana miti kaayyoon nuti dhumneef hoolaa badii aboora badala boska.
كجنا متيري بيتروس قافا دبتو أممو بيا لفادو رسيانا قبا مسرام كده أولي تشاجر دورك نمانا ننقدين بوليسانا ننقدين بوليتنا ننقدين كده قداتو قدورك جرا سكنا لالي جنجبان الدنيا يوبوش أنا بديو ولدان كريستانا وجدت واممت جتشورا غرتي لا يودي بتيو تقباي سلالي جبان بدي كيسان سركيانا بدي كيسا وان بدورا كاساتي وان تنبني ركيانا هاليلويا كايون ساكسي فردم همرتا سيمرتا سكنا أبفا وردواني فرجراني تفردونا فردي كنون أبفا كوب Sedura Tasalonke boqonnaa 14 lakkoofsa 17 mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kana dhaqee dubbisa maal jedha mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsi 9 akka jedha yeroo hoolichi mallattoo isaa shanaffaa banemmoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootiif wanta dhugaa ba'aa turanitti jabaachuu isaaniitiif jedhanii alamanii nan arge jedha. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluu fi dhuga qabeessaa warra lafarra jiranitti warra lafarra jiraatanitti nuuf faraddee hamma dhiiga keenya gumaa nuuf baaftutti hammam tura jedhan amma lakkoofsa 10 dubbise mee isa duraa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 namni tokko monuu dubbisa ifama dubbisuudhaaf yoo mijate dubbisaa saboo mijatu immoo ani gunan dubbisa isa duraa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 nan dubbisa akka jedhe dubbisi kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamna ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna ameen ameen maal jedhaa hela mi'al tokko irra deebii dubbisime kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamna ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna ameen yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna ameen baata gaafas dhufaatiin rakkina jalaa si baasuudha kaayyoon isaa inni dhufu dhaqee mucaa koo rakkina jalaa baasa dhaqeen ijoollee koo rakkina jalaa baasa nan baasa rakkina kana jalaa seera ba'uu boqonnaa tokko kaasnee gaafa laallu boqonnaa 2 boqonnaa 3 jannatti fufnee gaafa laallu boqonnaa 2 irratti waaqayyo Museetti dubbate boqonnaa 3 irratti walumaa gala seera ba'uu keessatti akkaataatti Israa'eloonni ba'an argama. Israa'eli biyyuma lafarra gara biyya lafaatti jijjiirrate malee waan biraan ture. Nu garuu
biyya lafaa keessaa baanee fokkina hin geeddaru. Bakka bara baraan jiraannu. Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa waldaa kiristaanaa boqochiisuudha. Maal keessa? Bineensota kana jala warra ishee ari'atan keessa ishee boqochiisu. Gara boqonnaatti. Saba isaa gara boqonnaatti sassaabuudhaaf. Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa keenya. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa keenya isa kana kaayyeffatee dhufaa jira. Kana qaba. Mistirri dhufaatii gooftaa keessa jiru. Eebbi dhufaatii gooftaa keessa jiru. Isa kana maaloo dhala si boqochiisuudhaaf. Kun alaabaddiidha. Dhufa mucaa koo rakkina keessaa baasuudha ta'e. Kanaaf dhufa. Maaloo dhorii wanti kana jira. Maalni wanti kana caalaa namatti tola. Kana caalaa maaltu sitti tola? Buleettii qobboleessa maaltu sitti tola kana caalaa? Dhukkubsattee siree kee irra ciisaa jirta yoo ta'e humna dubbii kanaatiin lafaa kaata jettee nama naa. Ji'a biroo kee azaansiyaa. Sammuu kee haareffattee yaada. Idaanni lafa kanarraa humaayi akkati jettu. Naa ta'us naa ta'uu baatu. Natti tolus natti toluu baatu. Wanti lafa kanarraa jedha akkasumaanii akkati jettu tana mana. Hin dhufa Yesuus. Ameen. Hin dhufa Yesuus. Yesuustu dhufa. Si boqochiisuudhaaf. Hallelujah. Qabxii sadaffaa kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina keenya xumuruudhaaf. Kaayyoon isaa inni sadaffaan fayyina keenya xumuruudhaaf. Fayyina keenya fiixaan baasuudhaaf dhufa. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 22 hanga 28tti. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hanga 13tti. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Fayyina keenya xumuruudhaaf dhufa. Dura dubbadheen ture Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Meesa Roomee boqonnaa 13 irraa lakkoofsa 11 dhaqee dubbisaa. Isa kaan ofuma keessanii dubbifachuu dandeessu. Roomee 13 11. Nan dubbisaa Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Yeroo itti duramanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Yesuus gaafa dhufu maal godhaa? Fayyina keenya fiixaan baasuudhaaf dhufa. Fayyina keenya fiixaan baasuudhaaf dhufa. Fayyina inni nuti jennu kuni gosa sadii. Yeroo wajjin gaafa wal qabsiifnu. Fayyinni kun akkam? Fayyinni keenya. Fayyineerra gaafa jennu akkamitti dubbachuun nurra jiraata? Fayyinni waan taraa tokko fayyinee dhiibnu miti. Fayyineerraa fayyaa jirra, fayyuufis jirra. Kaleessas fayyineerra, har'as fayyaa jirra, boris fayyuu jirra. Amma barumsa tokko jira.
Barri bara ayyaanaati. Nuti ayyaanaan fayyine. Kanaaf ayyaanaan fayyine waan ta'eef karaa tokko fayyine irraa hodhanne waan barbaanne goone waaqayyo fayyina nurraan kaasuudha namoonni haasa'an. Hin fayyine jechuun immoo abbarri cubbuu cabsinee jalaa baana jechuudha. Waanjoo cubbuu jalaa bahu jechuudha. Fayyina jechuun mataan isaa namni fayye garaattiin cubbuu yaaduu qaba. Dhoksaan kiristaanummaa keessa jiru du'anii du'aa ka'uudha. Namni tokko fayyeera jedhee cubbuu hojjeta taanaan namichi hin fayyine ammayyuu garba cubbuuti. Du'anii du'aa ka'uu jechuun nuti cubbuu jalaa duunee kiristoosiif jiraanneerra. Nuti cubbuudhaaf nama du'eedha. Cubbuu hojjechuu jalaa duuneerra nuti hibaaloo sandala bakraaboo gaanaas yaa. Garuu maaloo dhaaree Kiristoosii wajjiniin immoo kaaneerra. Saa wajjiniin duunee saa wajjiniin kaaneerra jedha. Maal godhee miira isa cubbuun hojjechiisu awwaallee. Lammaffaa dhalachuu jechuun isa. Haara'uu jechuun akkas. Akkamitti cubbuu yaada nama fayyee? Namni du'e ka'e akkamitti cubbuu yaada? Garaan keenya karaa kam cubbuu yaada? Maanni fayyinni akkasii? Nuti garuu fayyineerra. Haaleluyyaa. Isaa wajjiniin maal waan ta'aniif Kiristoosii wajjin duunee du'a erga kaanii. Isa fayyineerra waan ta'eef fayyina keenya kaleessa gaafa eeggannu har'as fayyaa jira jechuudha. Har'a fayyina keenya yoo eeggannu fayyina keenya saboriifis qophii qabnaa. Mee dhannee walii wajjiniin dubbisna. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 8. Dura isinitti meen ture barnoota waan ta'eef tiksii baay'eetti waan nu erguudha. Akka hin nuffineen isiniin jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5. Waa'ee fayyina keenyaa ilaalaa jirra waan. Namni argate immoo na gargaaruu danda'a. Anis argeera. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 8 akkasidha. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase isumaa wajjin maddii waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessise. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattu baay'ina ayyaana isaatiin isa ammas hin jedhamne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti jedha. Amma asitti fayyineerra. Maal gochuu qabnare dubbisnu. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 18. Akka jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniif gowwummaa. Nuyi warra karaa fayyinaarra jirru garuu humna waaqayyooti jedha. Nu warra maali? Karaa fayyinaarra warra jirru. Ammayyuu maalirra jirra jechuudha? Gara fayyina keenyaattis fayyineerraa gara fayyina keenyaattis adeemaa warra jirru. Nuyiif maaloodha? Humna waaqayyooti jedhama. Kanaaf fayyineerras fayyaa jirraa jechuudha. Fayyuufis immoo jirra. Fayyinni keenya gaafa Yesuus deebi'ee dhufu guutuu ta'a. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 13 sila isinii kenneera. Inni kunis isa ibsa. Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsi 9 kana ni dubbata. Tasalonqee boqonnaa isa duraa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 9.
namni argattan yoo jiraattan naa dubbisuu dandeessu. Nan dubbisa akka jedha. Nishi dubbisi. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee eekkamsaaf yaadee nuuf hin qopheessine. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina maal akka taanuuf argannuuf malee fayyina akka argannu malee eekkamsaaf nuuf hin qopheessine. Fayyinirra fayyuttis jirra fayyuufis jirra. Yesuusin dhufa. Na kaayyoon deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufaatiin lammaffaa fayyina keenya guutuu gochuudhaaf yookaan fiixaan baasuudhaaf. Waan namni akka qalliitti nutti meenu bira darbu. Gooftaan hin dhufa dhuma baraa jira kana bakka. Yesuus gooftaadha. Deebi'ee dhufa. Fayyina kee guutuu siidha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu.